nu manni haadha ga'u viidiyoo abdii si bira jiru sana gadhiisii siin jechaa jira. Si dhagaa jira moo hajjiidha si jaartii hajjii shira sin xaxaa jirtan dhagaa. Cayyoo keetii yaadda taanaan abdii kana keerii yaadda taanaan rabbiin si qabeeti sabboontuu kenniif. Nikaa godhi ijoollee kana waliin haa guddatani sabboontuu ni jaalata abdiin kuni sabboontuma kenniif kanuma bichaa sirraa feena nuti akka aadaa fi duudhaa keenyaatti akka shari'aatti illee isin gaafannaatii dhufne mucaa kana ammoo lakki girgirriin fedhu namnu akka dhaga'uun fedhu yoo itti mucayyoon kee akka barattus yoo feete abdii kana teessisiiti akka ilma nama tokko lama dabaladhaa nikaa godhiiti wali haafuutu ijoolleen dhugaa yoo ati Oromoos kabajjee nullee kabajjee kabajaa daa'ima keellee eegdee yoo viidiyoo kana ni agarta ta'e ati dhuguma dhiira anatu doolaara 200 waadaa si doolaara 2000 mush 200 ifama doolaara 2000 waadaa si gala karadhee miidiyaa kanarra taa'ee karadhee ana si kenna viidiyoo abdii waraabde kana rabbiif jedhi gadhiisi kijiban qabdu baqiin qabdu kijiba namni akkamitti viidiyoo qabattee teessaati abdii silaa karaa qilee seensistu walla barbaadaati akkamiin viidiyoo isaa qabatte. Assalaamu alaykum ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaaf qabu jecha atiin kunuu fira fakkaattee abdii miidhaa jirtaan warreen naan jettanii homaa jechuu miti ani abdii miidhuufis illee waa takkallee karoora sin qabu kaayyoo kiyyaas miti abdii kanaa miti namuma fedhee ani miidhuun barbaadu jechuun barbaada sabboontuun osoo uleedhaan na tumte waan badaas ishitti hin dubbadhu waan badaas deebii hin deebisuufi jechuudha. Garummoo waan ishiin naaf hubatu qabdu akkanani abdii kana miidhaa hin jirre ishiinuu ni beekti jechuudha. Fagoo teessee naa laaltu malee walitti hin dhufiinii malee aniifaati sabboontuu kun kabajaa guddoo walii qabna. Amma nurraa fagaatan malee dur naannoo keenya turanii jechuudha. Ishiirraallee waa hedduu barataa ture waa hedduu argaa ture ijoollee ishii kan abbaa malee jabeeffattee akka abbaa haadha taate maashaallah akka ajaa'ibaa turte ishiirraayyuu ani waa hedduu baradhee anillee akka ishii sana hun ijoollee kiyya guddifataadhuma jira jechuudha. Egaa namni haadharraa waa'uma gaarii barata angaarummaa ishii malee badaa ishii hin beeku garuu immoo xiqqoo dubbii cinaa deemte jechuudha. Ati sabboontuu waan si ittiin tolle yoo jiraate ifuma gala yoo na gaafatte waamtes rakkoo takkallee hin qabu ani bakka itti na yaamtetti si ajajamtuudha jechuu barbaada haadha sabboontuudhaani. Yoo viidiyoon kiyya kun ishii qaqqabe ishiin ni argiti jedhee yaada jechuudha. Maaliif ishiin illee akka itti ishiin fudhatte akka waan anani abdii kana mana waame magartuullee waliin waame ishii fi isa waliin oofaa jirudha jechuudha. Aniin kun nama kana araarsuuf yoon sirnaallee dogoggore hin beeku gaa malee ani yaanni kiyya mucattumti kunuu maal isarraa feetii waggaa guutuu baatii guutuu viidiyuma jedhama mee karaa kamiin harkaa baafadhu jedhee waameen malee anaaf magartuu waan keerii dalagdee waan keerii kiyya qaaqxeefi miti akkuma beekamu firoonni sabboontuullee hedduuna hori'aa jiranii hedduuna arrabsaallee jiranii an arrabsoon isaaniis horiin isaaniis omtuumaan an godhu jechuudha. Maaliifiyyuu an karaa nagaarra deema wanti magartuuf abdii kun nan laallatu yoo fedhe hafuudhu yoo fedhe haadhiisuu isa dhimma isaati. Aniin kun fayyaa mucaa kanaa fi haati sabboontuun kunillee mucaa kana fayyaa isaatii fi kan ishiin dadhabaa jirtu garuu dubbiidhaan nan tuttuqiin jechuu ni barbaada. Akkuma beekamu kaa viidiyoo kalee gadhiisan kanarratti ani komii xiqqaashiin qaba. Akkamiin abdiidhaan magartuu fuudhii guyyaa lamaaf illee taatu fuudhii jettaanaadha sabboontuu akka namaa jettaan mucaa kana. Guyyaa lamaa mitiiti. Sakandii lamaafuu nikaa godhannaan jaarsuma ishiiti mitiire silaa osooyyuu nikaan godhatiin osooyyuu waansaa hin beekamin mucattiin inni dhirsa kiyya inni jaarsa kiyya isinii kana maaltu sinnaqe jettee siillee dhuftee haga mana keessi salphiftu anallee haga mana kiyyatti nu salphiftu kunoo hin argaa jirtaati waan ishiin nama gootu. Atiin kuni akkamiin fuudhi jettaan guyyaa lamaaf miti sakandii lamaaf akkamiin fuudhi jettaan wallaahi mucaan kuni ammallee mucaan gowwaan kuni deemee waa takkarra bu'ee immoo akka sababbi biraan sin dhufnee jedhanii karaa kiyya ana gadanda'uma godha biraa hafaa hin jiru atiin kunis biraa hafaa hin jirtu. Dhugaa dubbatuuf baay'ee faana dararamte baay'ee faana rakkatte ati sabboontu jechuudha. Garuu kan viidiyoo kanarratti akkas jette kun badii guddaadha. Marfee dirsiisii maal taasisii namni kun namaaf tonkolii yaannan ishii gammaddee gammachuudhaan
jaarsa kana nikaa godhadheettee guyyaa lamaan sana keessatti baddee bakka feete turte yoo dhufte nikaa qabanii jaarsi jaarsuma akka feete gochuu dandeessi jechuudha. Ammallee mucaa kana kanaafiyyuu sanuu amma isin bira gabbayee jiraati agammallee na biratti hin deebine yoo sitti deebi'a ta'e yaa obboleetti kiyya bilbilalleetti bilbilee hin kaasuuti mucaan ani kanin akkana siin jedhe qoosaaf jedhi mucaa gorsi deebisi. Abdiin keenyas immoo mata dhagaa kabajaa namaan qabu anan kabaju haadha sabboontuun kabaju yookiin immoo ofii akka dhiiraa dhiiromee gabbayee hin lolatu. Hajjuma bira hin gahin jedhame maaltu hajjii harka si fuusise sila hajjii fi jaartii hajjiitu mujriimootatu sila siirisitti godhe jette akka haadha tokko si gorsite haati sabboontuu hajjiin kun akka inni haadha sabboontuutti ta'aa jiru mee haadha sabboontuu kanaaf dhirsallee addaan diiguuf deemtanii jechuudha. Maaliifiyyuu ciqiciqiin mana kanatti yoo dhufe namuu dhiiraa dhufe ulaa yoo dha'e abbaa manaa kana das jedha dhalaa dhiiraan maa jaanjessutu ishiillee haadha sabboontuullee jechuudha. Maaliifuu shinkeerii waan isin yaaddeef jazbaa daljeessisuunis jaartii isaa hoolaa sana namni guutuun kan magaalaan guutuu haree caaltuu ofitti qabdee mararsiifattee obbira baatii meeqa keesse haati sabboontuu malee omaa sangoonee inni garuu abdii kana wajjin nyaanne wajjin dhugnee hin beekne siiriitti dalaganii amma akka haaraa itti addasiisaa jiraniiti. Maalumatu hajjii harka si fuusise fayyinaan mucaan kun xirriq jechuu eegale amma bakka fayyee miti xirriq jechuu eegale amma immoo akka waan haati sabboontuu marzii kana sii laattu fakkeessite waan ishiin siin jettu haadha kana kabajaa ishiitiifuyyuu waan wafeete si agootu waa si ajjeesuu siifaa kennituuti kaameeraa afootti mee rabbiif jedhiiti qoricha kana fayyadami jettee si kadhattu dhiittee baata kabajuma hin qabu mucaan kun akkamuma goona yaabu nu dhibe beenullee namni asiif achi bilbilee nutti waa meeqa qaaqa biyya galii jedheena nama karuma gabaabaa yaa Abdii kaameeraa afoottis miti teessifneetuma aniif abbaan sabkee barillee yaa Abdii biyya galii biyya kee deemishee kana gaabira dhaqxee fayyitee dhalaa biyya kee kafeete filattee fuuta biyya galii jedheenan biyya singaluu jedhe yoollee biyya kana bahe jettan Suudii deema malee biyyan galuu jedhe biyya nama ajjeefteen baane yaalma kiyya ati biyya galii haatee fi abbaan biyya jiran obboleeyyan biyya jiranitti waa hunduu furmaata qaba. As keessa namni hunduu alagaadha firaa fi xalaataa adda beekuu namni wallaalee jira magaalaa kana keessattuu jechuudha magaalaa azaabaa godhanii jiranii biyya galii jedhee dide kunoo akkuma agartani mucaan naman dhaga'u mee haati sabboontuu waa summii siilaatti haati sabboontuu waa waasi gooti gadhaabbadhuuti mucaan ana of arrami meeti silaa naman dhageessan namuma afootti sitti maammallee silaa miidhaan guutuu haadhuma sabkee baritti naanna'eeraa anumatu isa miidhaa ishii kana shakkinee jirraa warreen jettanis gaduma dhaabbadhaasin namoonni na shakkitanii shakkiin osoo hin ta'e waan argitan waan qabatama yoo qabaattan waan kiyyaas baasaa dubbadha shakkinee jirra warri shakkitan koottaa abdii fudhadhaa rakkoon qabu abdii irraaniin kun waan qabu haati sabboontuullee waan qabdu jazaa rabbiif jecha namuu kan isa gargaaraa jiru namuu isa cinaa dhaabbataa jiru beektanii kanaafiyyuu warroonni abdii quuqamtan koottaa fudhadha inni ilma dhiiraa miti maa jazzabee nadhoo jala olii gad deemaa oolaa afaan banaa ooltanii asirra akkas ta'aa ooltanii maal ta'aa ooltanii mucaan namitti hambaa dabarsee kennuun fedhu ishiin immoo dhibbaan kan isinitti himu namni dabaa fi sharrii shira yaadu kun viidiyoo kana fakkaatu fokkataa qabatee hin taa'u kijiba yoo ati dhugumayyuu nama taate yaa magartuu keenya yoo viidiyoo kana ni agarta ta'e ati dhuguma dhiira anatu doolaara 200 waadaa si doolaara 2000 mush 200 ifama doolaara 2000 waadaa si gala karadhee miidiyaa kanarra taa'ee karadhee anas si kenna viidiyoo abdii waraabde kana rabbiif jedhi gadhiisi kijiban qabdu baqiin qabdu kijiba namni akkamitti viidiyoo qabattee teessaati abdii silaa karaa qilee seensistu walla barbaadaati akkamiin viidiyoo isaa qabattee teessa aniin kun isin hunda walitti deebisa jedhee karaa qajeelaa deemnaan hundu namaanatti taphataa jira ana kana jechuudha gadhiisi ana siin jedhe viidiyoo abdii kana yoo dhugumatti dhalattee lafarra deemtee gadhiisi homaa jechuun ilma dhiiraatiin homaa wanti isatti irratti akka hin jiru rabbi dhiifama hin godhaaf beekee miti atuu beektee ka waraabde marzii kiniinatti kennitee mucaa jaanjessitee ka waraabde jiraannaan as baasii arrabbii jedhee si karadhee afaan bantee amma
fudhanna deebiftee na bilbiltee namas na arrabsiiftu gadhiisi kun uummannis haa dhaga'u viidiyoo abdii si bira jiru sana gadhiisi siin jechaa jira. Si dhagaa jira moo hajjiidha si jaartii hajjii shira sin xaxaa jirtan dhagahaa jiranillee dhagayees jira moo iskii wanti sin fiddan takkallee hin jiru jechuun barbaada sumaanis. Inna haadha sabboontuu keenya immoo yoo nani si balleessa akkuma siin jedhe ati haadha keenya haadha nama hundaati. Haadha miskiina namallee kaanii kan waliin qabduudhaan si arrabsuu sin fedhu akkuma jedhe uleenuu yoo na tumte haadha sabboontaan kabajaa guddaa qabaaf tuquun hin fedhu waan feetes yoo naan jette omaanatti illee dhaga'amu ani kanin jechuu barbaadu inshallah biiznillah yeroo dhiyootti yoon si argadhe si dhufee anuu naan guutee mana namaan dhaqu yoon si balleesse dhufee illee dhiifama si gaafadhu rakkoon takka hin jiru siin jechuu barbaada garuu immoo dhugaanati dhugaan mucayyoo keetii yaadda taanaan abdii kana keerii yaadda taanaan rabbiin si qabeeti sabboontuu kenniif nikaa godhi ijoollee kana waliin haa guddatan sabboontuu ni jaalata abdiin kuni sabboontuma kenniif kanuma bichaa sirraa feena nuti akka aadaa fi duudhaa keenyaatti akka shari'aatti illee isin gaafannaati dhufne mucaa kana ammoo lakki girgirriin fedhu namnu akka dhaga'uun fedhu yoo itti mucayyoon kee akka barattus yoo feete abdii kana teessisiite akka ilma nama tokko lama dabaladhaa nikaa godhiiti wali haafuutu ijoolleen dhugaa yoo ati Oromoos kabajjee nullee kabajjee kabajaa daa'ima keellee eegdee jechuudha mucattiin kun ijoollee saataatu malee ni guddifatamaa jechuun miti ijoolleen kun wal jaalatti mee shiraa fi xaxa jidduu isaanii jiru baafne ijoollee kana tokko haa goonu jechuu barbaadanii haadha sabboontuu kanaanii inshallah ammoo akkuma isiniin jedhee yeroo dhiyootti yoo naaf mijatee yoo haalli qilleensaa naaf ta'e deemee haadha sabboontuu kanallee waan jiru faana haasa'uu barbaada maaliifuu akkuma isinitti meenurraa fagoo takka galtee jirti ati sabboontuu osoo akka durii sana hollaa kiyya jiraatte kuni martuu hin dhufu mucaan kun immoo mataa jabaata kun dawaa godhadhu jettee ishiin isa faana iyyitu dhiitee ba'e abdiin nama tuffii nama gaccabsu kabaja namaa hin qabu amma wayyatee deebi'aa jira gara sitti bilbilanii amma abdii ammallee immoo maraachuuf deemanii tokkoffaa xalaanni abdii hajjiidha kumaati sabboontu jette beera jala seenee namtichi ilmoo isaa gurguru namtichi jaartii isaa paaspoortii fi maalii fidi jedhee olii gadi wanajjalu kuni nama ambaatii hin ta'u namoonni hajjiitti dhiyaatan yoo jiraatan hajjii nurraa qabaa isiniin jechuu barbaada maaliifuu mucaan kun xalaata isaa miti omaa sangoone Inni kun amma arkumaan akka haati sabboontu jette yoo nama tuqe nama malaashessa jedhanii kanaafiyyuu hajji rabbiin yoo ofirratti sodaatte silayyuu rabbi maal beektati bulgee daljeessa nanaati mucaa jireenya isaa keessaa bayi bulguu kee jaartii kee immoo mataatti baattadhu magaalaa keessaan deemii siin jechuu barbaada warreen abdiitti dhiyaatanis karaa feesbuukaas karaa tiiktookis ta'u karaa iimoos ta'u karuma kamiinuu abdii kana nu gorsaa gadhaabbatee waan haateen jettu kana dhagahee dawaa fudhatee namatti haa deebi'uu isiniin jechuu barbaada isinis du'aa'uma godhaa fi mucaan amma xiqqoo akkuma jenne wayyatee jennaan onneen itti dhaga'amte olii gad magaalaa keessa zooruu eegaleera dhalaanis immoo isa jalaa hafaa hin jirtu mee isin ka rabbiin kun waan dadhabu nama jijjiirus ka danda'u isadha du'aa'uma godhaa fi isiniin jedha egaa har'aaf viidiyoon isiniif qabadhee fi kana fakkaataa galatoomaa jiraadha.